Attam jirtu ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo, uummata Oromoo, nagaa keessanii, fayyaa keessanii. Yeroon ammaa yeroo uummanni Oromoo rakkina guddaa keessatti jiru. Yeroo uummata Oromoo irratti bobba'ameedha. Bobba'amee uummata Oromoo irratti dhumiinsi labsamee buqqa'insi labsamee sagaleen uummata Oromoo gurra duudaa irratti gurra sin dhaga'u jedhu irratti kufaa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Uummanni Oromoo bakka hundumaatti dhumataa jira. Bakka hundumaatti buqqa'aa jira. Ishuun kuni ishuu ta'uu dhabeetu uummanni baay'ee rakkataa jira. Yeroo kanatti uummanni Oromoo daqiiqaan haasa'u kanatti uummati Oromoo baay'eetu buqqa'aa jira. Baay'ee du'aa jira. Baay'eetu miidhamaa jira. Kana ilaalchisee ijoolleen Oromoo, dargaggoon, qeerroof qarreen Oromoo lafa jiran bakka jiran hundumaatti hiriira nagaadhaan geggeessaa jiru. Uummanni Oromoof dargaggoon Oromoo akka jirutti nagaarraa afuuran furan. Nagaarraa gara booddeetti hin deebine. Warra nagaa hin barbaanne, warra jeequmsa barbaadu, warra uummata Oromoo cabsu barbaadu, warra jabana Minilikii kaasee hamma Haile Sillaasee kaasee jabana dargii kaasee wayyaanee irraa APRDF yeroo wal makanii mootummaa ijeerratan yeroo sana yeroo kana hundumaatti waggaa 150 uummata Oromoo irra duguggaa, badiinsa, dhumaatii, ajjeechaa, buqqa'uu, biyyaa ari'atamuu, biyyaa godaanuu kana hundumaa keessa jira uummatni Oromoo. Yaa uummata Oromoo, wanti kuni salphaatti akkasiin sii darbaa hin jiru. Wanti kun akkasittiin ta'aa hin jiru. Dhumataa hin jiru. Uummanni Oromoo lafa coomaa qaburraa buqqa'uu, jireenya qaburraa ari'atamuu, manni isaa gubachuu, ijoollee maammulli xixiqqoon jalatti waraanamuu, ajjeefamuu, ulfa da'uudhaaf deemtu karaarratti ajjeesuu, ijoollee yuunivarsiitii keessatti dhaqanii ajjeesuu, waan akkasii kanatu adeemaa jira. Waan baay'ee suukanneessaa ta'e, waan seenaa keessatti jibbisiisaa ta'etu uummata Oromoo irra ga'aa jira. Yaa uummata Oromoo, har'a karaa qaxxaamuraarra geenyerra. Karaa qaxxaamuraan kuni yoo ta'eef itti fufnee bilisummaa keenya isa hawwinu sanatti ceenaa yookaan immoo akkuma sabaatti banna jechuudha. Kuni waan nu qophaa'ee jirudha. Kanaafi filannoon kan keenya garamitti adeemuu barbaadna, garamitti ce'uu barbaadna isa jedhu uummanni Oromoo har'a gattaa'ee itti yaadee xiinxalee deebisuu qabaan jedha. Har'a waan hin qabadhee dhiyaadde waa'ee walga'iitii, waa'ee haala amma deemaa jiru kanaa dubbachuun barbaade. Walga'ii kanarratti walga'ii dheengaddaa nageenyaaf kan jedhu nageenyaaf tasgabbii haala biyya keenyaa haala Oromiyaa keessa jiruu fi Itoophiyaa gaanfa Afrikaa sana keessa jiru xiinxaluudhaa fi nagaa buusuudhaaf kan jedhuudhaanitu walitti qabaman. Walga'ii kana akkuma jirutti yeroo fuunee ilaallee aanpaakii goonee maaltu keessa jira laata jennee bannee ilaallu waan laman argeen. Wanti lamaan kuni mootummaan kuni mootummaa Oromooti. Mootummaan Oromoo miidhamaa jira. Jeequmsa saba Oromootiin diigamuuf jedha mootummaan Oromoo. Itoophiyaa sana kan geggeessaa jiru Oromoodha. Itoophiyaa sana kan fuudhee deemaa jiru Oromoodha. Ba'aa guddaatu Oromoo irratti kufee mootummaan kuni mootummaa Oromooti. Mootummaan kuni jeeqamaa jira. Kan jeeqummoo Oromoodha kan jedhudha. Aayiranii isaatu kana ka. Oromootu jeeqaa jira. Mootummichi kan Oromooti. Tokko. Lammata warri jaarmileen siyaasaa kun immoo kan jedhanii nageenyatti ce'umsa waan jedhamu tokko jira. Riqichatu jira. Riqichi kuni eessatti akka ceesisu difaayinii gochaan jiran. Riqichi kuni kan isaan jedhanii demokrasii biyya aannanii fi dhadhaa yaasu biyya Museenitti nama geessuuf ka'e tokkotu jira. Achi dhannaa kan jedhudha. Uummata Oromoo diiteelii isaa barbaada. Defined kan ta'e uummati Oromoo kamitti ce'a kan jedhu. Ce'umsa kanaafitu
nuyi taayitaa argachuu barbaanna, nuyi isin geggeessuu barbaanna, nu jeeqaa jirtuu jedhu. Kana keessatti kan jeeqaa jiru akka jeeqamsaatti kan dhiyaate isa dhaqee uummata Oromoo ajjeesu, isa yuunivarsiitii keessatti ijoollee xixiqqoo ajjeesu, isa xiyyaan mucaa waggaa 5 garaa ure, isa uummata Oromoo qabee gubu osoo hin taane uummata Oromoo isa mirga isaatiif dhaabatutu balleessaa godha. Uummati Oromoo isa mirga isaatiif dhaabatu, waboo isa uummata Oromoo bukkee dhaabate kanatu hamma dhumaatti balaaleffame hunduma keessaa. Kan isaan balaaleffataa turanii, kan isaan irratti ka'anii waboo irratti. Haasaan kuni lama duwwaadha. Tokko yoo dubbii sheegaa irraa qulqulleessineeruma irraa cirree lafa keenyee irraa quncifnee ilaalle tokko mootummaa Oromoo deeggaruudha. Lammata immoo nu taayitaatti dhufuu barbaanna, nagaadhaan dhufnee hojjechuu barbaanna. Waa isaan hojjetamu hin beekamu. Uummatee gadhumee uummanni eega buqqa'e. Nuyi akkasitti ta'uu barbaanna, afaan keessan qabadhaa kan jedhamu. Du'aati afaan keessa qabadhaati nuyi filannootti seenaa jirra isa jedhudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha uummata Oromoo. Kuni irresponsible itti gaafatamummaa dhabuu kan jedhamu kanaga. Namni silaa achi taa'anii dhaaba tokko balaaleffachuu osoo hin taane ummati Oromoo gaaffiin ummata Oromoo number 1 agendaa ta'uu irra ture. Gaaffiin Oromoo ummata Oromoo ijoolleen du'an achitti ka'ee Oromiyaa keessa nama jirutu walitti qabame. Mootummaa Oromiyaati, mootummaa Itoophiyaa miti. Isattan dhufa. Kuni kana ta'uu irra ture. Garuu dhaaba tokko balaaleffachuu, dhaaba tokko waboo irratti duulu, waboo bal'eessuudha, waboo. Wabooni wabii uummata Oromooti. Eessayyuu dhaqaa hin jiru. Eessayyuu dhaqaa hin jiru. Uummanni Oromoo wal'aansoo isaa eegaleera. Wal'aansoon isaa gara hidhannootti ce'aa jira. Osoo hin jaallatin, osoo miidhamu, osoo rukutamu waan qabuuni gara wal'aansoo bilisummaatti ce'aadha jira uummati Oromoo. Uummata Oromoo bal'eessaa tokkoyyuu hin qabu. Mataasaa defendii gochuudhaaf, mataasaa ofirraa faccisuudhaaf, ofirraa qolachuudhaaf mirga guutuu qabu uummanni Oromoo. Kana wallaaltan. Kan biraan waa'ee mootummaa Oromoo kan jedhamu. Mootummaa Oromoo kan jedhamee odeeffame jabana Minilik booddee Iyyaasuun mootummaa ilma Oromooti hin bade. Haile Sillaaseen ilma Oromooti ani Oromoodhaaf hin jechaa ture wanta nurra ga'e agarreerra. Balaa saba Oromoo irra ga'aa ture agarreerra. Mangistuuni mootummaa Oromooti jedhamaa ture. Mangistuun dhukkee nurraa kaasaa ture, mana hidhaatti qeensa nurraa buqqisaa ture. Mangistuu Haayilamaariyaam. Achi immoo Prime Ministeerii argatee hin beeku Oromoon. Obbo Tasfaayee Dinqaa, obboleessa Gaashii Argaa'uu Dinqaa, Amboo warri nu wajjin hidhamanii obboleessi isaanii Prime Ministeerii ture. Oromoo kana akka namni ilaalutti waan memory isaa temporary memory hard disk isaa kun akkan hojjenne akka wanta memory disk isaa waggaa 2 fa waggaa 3 fa achi gara booddeetti hin deebineetti ilaalu. Yoom dhiiftu uummata Oromoo tuffachuu? Yoom dhiiftu uummata Oromoo kana tuffachuu? Tasfaayee Dinqaa osoo inni Prime Ministeerii Itoophiyaa ta'ee jiruuti. Nu mana hidhaa keessatti dhukkeen nurraa ka'e mana dukkanaa keessatti deezroo irra nu kaa'anii kan isaan turan. Kuni beekamuu qaba. Uummanni Oromoo kana beekuu qaba. Prime Ministeerii akka qabaataa turtan beektu. Tasfaayee Dinqaa inumayyuu obboleessi isaa hidhaa ture. Haadhoonsa yeroo Tasfaayee Dinqaa mana hidhaa keessatti obbo Argaa'uu Dinqaa dhukkubfatee du'e. Obboleessi isaa Prime Ministeerii ture. Mee uummata Oromoo kana ilaala. Waan hin jirre odeessa uummanni Oromoo. Waan hin taane odeessu. Kanaaf waa'ee mootummaa kana ilaalu. Biyya sana kan bushaa jiru mootummaan bushaa jiru EPRDF dha. EPRDF tu bushaa jira. Warra Saawuzii bushaa jira. Warra Amaaraati, warra Tigreeti, warra Sumaaleeti, warra Oromooti, warra Benishangul. Warra naanna'aa kanaatu walitti dhufee mootummaa ijjeerrate. Kuni EPRDF dha. Nama afaan Oromoo haasa'utu Prime Ministeerii dha. Nama afaan Oromoo haasa'u Prime Ministeerii dha. Garuu mootummaan suni kan EPRDF ti. Ihaaddaq jedhu afaan Amaaraatiin.
afaan oromootiin maqaa iyyuu ittiin baafne. Inna kan bushaa jiru EPR namatu na jeeqaa jira. Haa ta'uuti nan jeeqinaa please nan jeeqinaati dhaggeeffadhaa. Nan jeeqinaati dhaggeeffadhaa dura dhaggeeffadhaati bilbilaa. Na mootummaan suni mootummaan kuni mootummaa EPRDF'ti. Mootummaa kanatu walii wallaalame. Amma har'a mootummaa Oromooti. Namatu na jeeqaa jira. Namatu na jeeqaa jira. Mootummaa Oromootu jira. Mootummaan Oromoo kuni baduuf jedha. Haasaan haasa'amaa ture mootummaa Oromoo jeeqaa jirra. Mootummaa Oromoo balleessaa jirra. Mootummaa Oromoo. Kanuma haasa'ama. Akka nama jedhe mootummaan Oromoo ture. Mootummaan Oromoo darban maqaadhaaf Oromoo tachi taa'aa ture. Jabanaa Haile Sillaasee inumayyuu taa'itaarra baay'ee kan turan Oromoo turan. Fudhadhaa warra akka Asaffaa Ayyaanaa Air Force jirana namatu na jeeqaa jira. Ayyaraa Ilaazaashii kan turedha. Asaffaa Ayyaanaa miti Yilmaa Dheeressaati jeneraalota meeqaa ministiroota meeqaa baay'eetu ture. Garuu siistemii sana geeddaruu hin dandeenye uummata Oromoo. Kanaafitu kanin jechuu barbaadu uummanni Oromoo har'a mootummaa qabanni jedhamu of gowwoomsuudha. Kanaaf har'a mootummaan kan Oromooti uummata Oromoo jeeqaa. Uummati utuu mootummaan kan Oromoo ta'e number 1 kan inni gochuu kan mootummaan Oromoo godhu yoo xinnaate dhiiga daangaarraa dhangala'u dhaabu. Har'a Finfinnee saamamaa jiru dhaabu. Nama du'aa jiru kana gargaaru. Nama buqqee kana dhaqanii warra akkasittiin Alshabaabii wajjin walitti hidhatee Sumaalee dhufee Oromoo miidhaa jiru qalaa jiru kana irraa ari'anii dhaqanii iddootti deebisu. Benishaanguliin isa dhumaa jiru kana ari'anii dhaqanii itti deebisu. Mootummaan Oromoo akka isa namichi nama sodaataan tokko ofirra tuulee waraabessi yoo dhufee adaraa anarra rafaa jedhee irra rafanii jennaani gajjallaadhaa dhafee gaafa inni nyaatu maa inni nama nyaatu jennaan naanna babbacaa jiran dubbatina. Uummata Oromootu karaa 100 meeqa baccabacamaa jira afaan keessan qabadha. Waan akkasii hin hojjetu. Waan akkasii darbega uummanni Oromoo ijoolleen Oromoo ilmaan Oromoo ka'anii kana hin barbaannu jedhaniiru. Kan kuni nun baasu jedhaniiru. Yaa ijoollee Oromoo rakkinni keessan dhumataa hin jiru. Wal'aansoon keessanii waboo bukkee dhaabachuu filannoo tokko hin qabdan kana booddee. Waboo bira dhaabachuu, uummata keessan bira dhaabachuu, uummata keessan isa miidhamaa jiru hamma dhumaatti to the fullest bira dhaabachuu danda'uu qabdu. Uummata Oromoo bira dhaabattanii uummata birmaduu walabummaa saba keenyaatiif hojjechuu duwwaadha. Filannoo kan biraa dhuma hin qabnu. Lafa geenye filannoo dhabne. Kanaaf mootummaa EPRDF ta'uusaa isinii galuutu irra jira. Mootummaa EPRDF'ti. Abiy mootummaa EPRDF geggeessaa jira. Mootummaa kana keessa gosa baay'ee jira. Kun isinii galuutu irra jira. Mootummaa Oromoo irratti kufee kuni shawwadaa wayiiti malee Oromoo ajjeesuudhaaf responsibility fudhataa jira jechuudha. Mee Filippii godhaa laala galagashaati. Oromoo fixuudhaaf halaafinnatii fudhataa jira or responsibility itti gaafatama fudhataa jira. Akkamittiin Oromoo tokko anata ajjeesaa jedhee itti gaafatama. Kanaaf mootummaan kun mootummaa kana gargar baasuudha. Mootummaan Oromiyaa naannaa Oromiyaa duwwaatti malee mootummaa Itoophiyaa miti. Mootummaa Itoophiyaatu federaalatu ficcisiisaa jira. Har'a dhaabneerra nagaan bu'eera kan jedhamu Eertiraadhaan waraanni gadi guuramaa jiru Dambidolloo dhaqee hurunkuraa jira Dambidolloo keessa. Benishaangul Dambidolloodha. Dambidolloon jiran warra hin beekneefi extreme west gara inumayyuu Wallagga keessa gara south westitti dhiyaata. Inni ku Benishaangul kan jedhamu north westidha. Kan inni jiru. Benishaangulii fi tasa Dambidolloo lafatti wal arguu hin jiru. Garuu
karaa Dambidolloo hunduma isaa yoo ilaaltanii ijoollee hunkuraa jira wattaadarri loltuun federaalaa. Maal hojjeta Dambidolloo keessa? Taankii kanaan helikoophiterii kanaan maal fuudha achi keessa? Maal hojjeta iddoo sana? Kunumtillee isiniin galuu ilmaan Oromoo. Kuni federaaliitu EPRDFitu Oromoo irratti waraana labsee jira jechuudha. Squarely, clearly kana beekuu danda'u nurra jira. Kuni confusing gochuun irra jiru. Kanaaf akka wal dhaalaatti nama fudhachuu tuffii Oromoodhaaf qaban. Kontemtii guddaa Oromoodhaaf qabaniinitu nutu Oromoodha. Mootummaan kun mootummaa Oromooti. Kun jigee jennaan samaayitu gadi jiga. Waaqa kanatu asii gadi lafadha. Waan akkasiin goomsina. Adureetu hamma fedhe elmame ana qiraacii korratti jette. Gubbaadha akka fedhe oroobe Oromoodhaafi kan jiru lafarraa buqqa'u du'uu ari'atamu har'a Finfinnee keessatti namni ari'ame. Finfinnee keessatti namni ari'ameetu dhagaafaa laastikii walirra tuulee achitti galeetu akka sareetti jiraataa jira. Mee ilaala. Oromoon Shawaa Oromoon onnee Oromiyaa keessa jiru mana isaa keessaa ari'ameetu akka sareetti karaarratti gatamee jira. Namni kun ilaalameera. Kamegaa mootummaa keenyatu jira. Adaraa maaloo mootummaa inni jedhamu kun isa kami? Mee kana ilaala. Kana Filiippiidhuma godhaa ilaala waan guddaa miti bara. Waan guddaa miti. Ta'anii dhimma itti ba'uudha. Loojikiitti dhimma ba'anii ilaaluudha. Yeroo namni haasa'u galagalchaati immoo ilaala karaa tokko. Kanaaf warri walitti qabame hundumtuu kan isaan irratti duulaa turanii Oromoodhaaf wabiidhan kan ta'e waboo irratti duuluudha. Ifatti waboo irratti duuluudha. Waboo balleessuudhaaf hojjenne kan jedhuudha. Garuu waan nama dinqutu waraanni si'a tokko riphee lolaan qomoo isaa keessa lixeennaan qomoon isaa deggeree jennaan biyya itti kufe hin qabu. Seenaa keessatti hinuma lolataa dhuma irratti immoo hinuma mo'a. Kan xurii uffatee xurii galmeessee maqaa isaatiif maqaa sanyii isaatiif balleessee darbu ayyaallallattu har'a saba Oromoo gama dhaabatee achi as eebootti darbatudha. Kun immoo seenaa yeroo hundumaa seenaa keessatti waan jiraatudha. Bara baraan jiraata. Bara baraan hin jiraata ilmaan Oromoo. Kanaaf hamma waan qabdan hundumaan galaa keessaniin gargaarsa keessaniin waboo bira dhaabachuudha. Waboo bira dhaabachuun nurra jira. Waboon uummanni federaalli isa har'a mootummaan Benishangul mootummaa Oromiyaa irratti duulaa jira. Osoo beekame mee fakkeenya tokkoon isin erga. Biyya kana keessatti biyya Ameerikaa kun federeetididha. Isteeta 52 jira. Isteeti kun isteeti tokkoof isteeti tokko walitti bu'e. Mootummaa isteeta sana isa mootummaa isa naanna'amini kana furmaata kennuuf federaaliitu kenna. Federaalii kenna. Yeroo tokko Arkansaadhaaf Teksaasii wal lolanii turan biyya kanatti. Ani baay'ee achi naannaa sanan ture. Kan dhufee wanna kana furmaata kenne federaaliidha. Yeroo Luuziyaanaadhaaf Teksaas gidduu ture. Yeroo iddoo garaagaraatti rakkinni ga'u federaaliitu waamama. Yeroo dhumiisi ga'u beelli ga'u namni lafarraa buqqa'u mee ilaala biyya amma fakkeenyaaf Luuziyaanaa keessatti wanta ta'e argarreerra yeroo herkeniidha. Eenyu dhaqa? Luuziyaanaatti hin dhimne federaalii dhaqa. Yeroo dizaasteriin ga'u federaaliitu yeroo uummanni namni 10 du'eennaan federaaliitu dhaqa. David Koresh nama 100 kan du'e Waco Texas maaltu ta'e federaaliitu dhaqe. Federaalii dhaqeetu tasgabbeesse. Addanaa'oo akka wanta Oromiyaanii ofii isaatii kana tasgabbeessuu danda'u. Inummoo tasgabbeessuu hin danda'an inni kaani gama dhaabata. Inni kaan gama borciidhuma borcee wanta lafa qabanii lafa gadhiisa waan gadhiisan iyyuu hin jiru. Hin beekamu iyyuu. Kanaaf uummata Oromoo tokko federaaliin hamma ammaatti waa takka hin jenne. Prime Minister Officeini Mr. Mikirbeeti walgayii hatattamaa baasee kanarratti wanta dubbate tokko hin qabu. Hamma ammaatti tokko wardi tokko hin dhageenyaan karaa koo na dhageessisa hin dhageenye. Waan dubbate tokko iyyuu hin qabu. Namni waa jedhe hin jiru. Waa odeesse hin jiru. Ummati Oromoo lafarraa duguugamaa jira. Har'a
Prime Minister Officein gadi ba'ee himu dubbachuutu irra ture. Prime Minister Officein uummata isaati. Diina miti uummati Oromoo lafa qaba. Albuudaa qaba. Dhuguma qaba. Qabeenya kanaaf jibbamaa jira. Qabeenya kanaaf dhumaa jira. Habashaan ilmaanni Habashaa wal guurtee uummata keenya fixaa jirti. EPRDF kana kan qabate mataansa uummata Habashaati. Jara kanatu domineetii gochaa jira. Har'a nu yeroo nu addanaa waccinu ganamaa galgal kan isaan wal'aansoo qabanii iddoo qabataa jiru warri Gimboo Sabaattiidha. Warri Habashaadha wal ijaaraa jiru. Inni Habashaa maal jedha? Nuyi kannuudha. Ganaa hidhannee Itoophiyaa kan biraa harka keenya jalatti gashina jedhe afaan guutee haasaa uummata Oromoo. Eenyuun Itoophiyaa sagamii likkiitti gashi Oromoo irratti duuluudhaaf nambar waanii kan isaan deemaa jiran. Lafa Oromoo albuudaa Oromoo saamuudhaaf warra alaati wajjin harka wal qabatanii. Ilaa uummata Oromoo kana ayyamuun sirra hin jiru. Kun ayyamamuu dhumatti hin jiru. Under any condition ayyamamuun irra hin jiru. Uummati Oromoo resource isaa ofiisaatti deebisuudha. Albuudaa isaa oonii gochuudha. Hiree isaa murteeffachuutu irra jira. Kanaaf hamma dandeenyu hundumaan humna qabnu hundumaan uummata keenya bira dhaabbachuudhaa fi waboo bira dhaabbachuun ija keenya qaroo keenya gar tokkotti deebifne bilisummaa isa jedhu irra kaa'annee gara fuulduraatti deemuu duwwaadha kan nu baasu. Kan buraan nu baasu. Uummata Oromoo Jabanaa Haayile Sillaasee miidhaa guddaa keessa baane. Kun itti fufee dhaabanne. Jabana Dargii miidhaa guddaa keessa baane. Itti fufee dhaabanne. Yaa uummata Oromoo. Hadda keessatti badiisa isa harka 10 warra darban caalootu nurra ga'e. Kun dhaabbateera hin dhaabbanne. Namni dhaabu dhufeera namni dhaabu hin dhufne uummata Oromoo. Firan qabdu. Gargaaraan qabdu. Nama si wajjin dhaabatu hin qabdu. Ijoollee kee duwwaa qabda. Yaa uummata Oromoo. Kan gochuun sirra jiru hamma dandeessetti mudhii kee hidhadhu. Sabbata kee hidhadhu. Hamma dhumaatti hamma gaaffiin kee sii deebi'utti. Inni hiriira nagaatiin jiru hiriira nagaatiin ayaalu inni diina dhufee isa rukutu ofirraa rukuta jedhu haa rukutu. Kana duwwaadha kan nu baasu. Wanti nu baasu hin jiru. Warri siyaasiyaa jettanii warri walitti qabamtanii balaa uummata Oromoo irra jiru osoo hin kaasin afaaniin maasaajii gootanii bira dabartanii badii waboor badii uummata Oromoo isa ofirraa faccisaa jiru irraa geessanii seenaatu sin gaafata. Seenaan uummata Oromoo seenaan gara fuulduraatti galmaa'u keessatti seenaa xureessitanii xuraa galmeessitanii dabartu. Homa tokkoon argattan kana keessaa. Homa tokkoon argattan baay'ee keessan isin beekna. Baay'ee keessan immoo isin beekna waan dinqii. Kanaan dura warra har'a lolli itti deemaa jiru kana Benishaangulii fi warra Wallaggaan kutee biyyi kun biyya kan Benishaangul jedhee warra falmaa ba'etu har'a Oromoodhaaf dubbataa jira. Oromoo kan jedhu nama biyyi kun biyya Oromoo miti biyya Sanqallaati biyya Benishaangul nama jedhetu har'a Oromoof hin dhaabadhaa jedha. Wallaalaa miti nuyi. Beekaa cal jenne gaafa yeroon isaa barbaachisu garuu hin dubbanna. Kanaaf uummata Oromoo tasa warra si tuffatu warra jireenya kee jibbe warra si balleessuu barbaadu takka karaa hin kenniniif. Ilaa dhumarratti dhugaa baattee deemaa jirta. Kan itti baattee deemaa jirtu dhugaadha. Dhugaadhaaf dhaabatta. Dhugaan kun immoo yeroo hunduma bilisa si baasa. Waaqayyo immoo nama dhugaa qabu nama dhugaadhaaf dhaabatu duukaa dhaabata. Nama dhugaa qabu duukaa dhaabata. Kanaaf dhugaa waan qabduufi jabaadhu. Irree kee jabeeffadhu. Boquu kee ol qabi. Ijoollee Oromoo keessumatti warra yuunivarsiitii keessaa boquu yeroo wayyaa gaddaa uffattan wayyaa gaddaa uffachuun rakkina hin qabu. Garuu boquu keessan gadi hin qabina. No. Oromoon hin dhumne bar ganaadha. Ganaa lolan. Ganaa bilisatti adeemaa jirra. Wayyaa gaddaa uffachuun gaariidha. Boquu keessan ol qabaa. Boquu keessan ol qabaa. Tasa diinaaf boquu gadi hin qabina. Kuni harka kennuudha. Harka laannu. Oromoon hamma duunee boollalee nutti harka laannu. Hamma dhumaatti adeemnu qabna. Jabaadhaa Waaqayyo isin haa gargaaru. Namoonni waa jechuu barbaadan jirra jettaniittu
Amma banee hin seentan taanaan homaa gochuu hin danda'an. Okay. Okay. Tokko seenuu barbaadaa jira, yaalaa jira. Yoo ta'eef ta'e, yoo kanaa gadii fi nan fixa. Dalasaa dalloon naan erga jetteetta hin ergine requestii erguu batu barbaachisa. Requestii tuun ergine homa tokko gochuun hin danda'amu. Requestii erguu barbaachisa. Requestii yeroon argadduudha. Okay. Lubana. Oh, network. Hin badde boo. Baay'ee seeni deebi'iiti malee baddeettaatis. Kan biraan namni requestii ergate hin jiru. Dallooni requestiin ergine. Tolega, jara naani haasaa isinitti hin baay'isu. Waaqayyo nagaa isiniif godhu hamma danda'ametti wal'aansoo keessanitti fufaa jabaadhaa. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Kadhannaa keenyaanis isinii wajjin taana. Onneen keenya hundumtuu isinii wajjin jira. Jabaadhaan isiniin jedha. Wal'aansoon baay'ee hadhaadha. Wal'aansoo kana itti fufaa. Hamma gaafa bilisummaa keenyaatti itti fufna. Jabaadhaa. Yeroo kan biraa walitti deebina nagaadhaan naa oolaa.